miti. Namoota walqixatti biyya san keessatti jiraachuu qaba. Haqni obboleettii teenyaa nasihaadha bahuudha qaba. Maallaqaan uummata bitanii takkaa maallaqa xiqqoo maallaqaa miti dubbiin bakka maallaqaan jirtu. Arra yoo doolaara biliyoona meeqa kannite lubbuun nasihaa san hin deebitu. የህግ የበላይነት ይሞማል ባነንሰን ሰንራ ያሰው ጅራ ደቺን ሳኒ ዴቢቱ ደቺን ሰገሬነት ዴቢሳሩ ነው ከኛም የሰው ፎይስ አየ ፋዲ ወል ዴቢሳ ደቺን ሳኒ ዴቢው ቀብዲ ተድራን ዱራቲ ሃይንስ ነሲያዳ namni isii akkasitti ajjeesisan murtiin itti kennamuu qaban ja'a talammada dachiin isaanii deebi'uu qabdi inshuraansii illee qabaachuu qaban wilii wanni akkasii deebi'ee akka hin tahamne gaarantii kennuu qabaniif maal jaaniin kana dhiifama itti fufaame dhiifama wajji. Haye handiri ya bakake ate asjala nata dina olol bafna dina olol nava sime pati Hamza tumanu ifama telefona takonnati bubu tore didoni swana kadi fakata kasna sinkul jirati numan jirati ifama na godana of culture haye ganzabil rado dogi jara khenya kinjeti namonni kunundinu barali manati ifnu gargara tiktoki wa mana kana socho saaden isin kunundinu waruma nasra jirtani bi hajala jirtani si tapta bi ko linki ngoda tiktoki asubba jitu kana ol darbati barali mana nubasa dina ol bagana ga nufte Hamza ramaya sharaf raddu okay Hamza fraddo aye jechuun waan irratti daanullee hin qabnu saayiboottan haasawanii fixanii jiranii dhimmi kun dhimma akka namatti laaftuu laalamee dhiifamuu miti. Wanni ammaan tana yeroo dheeraadhaaf amma baatii fi waa ta'uu deema nutillee haasawuu turre hanga ammaan tanaatti gaa wanni furmaata harkatee takka hin jirtu. Gama bulchiinsaatiin ta'us harma biraatiin hojju dhiyoo tana qofa guma qarshii kuma dhibba jaamaa reebnaam jaan ana akka kiyyatti wanni akka isaan tuffiina fakkaatti dhugaa rabbi yoo nama dachiisaa irraa buqee jiru nama dachiisaa irra hin jirre namni ifiifuu baqatee jiru warri nama sana ajjeese odoo bakka san jiranii gumaadhaaf kafaluu dhufnee jaanii maallaqa fedhii nama dhufuun sanuu maallaqa nama madaalle qarshii kuma dhibba jaa nama sadiif gumaan hangam takka akka gatiin qabne agarsiisa beektaa tuffii hangam takka akka namni san sii qabu haa. Sangarsiisa ammaas gumaa kanaa akka itti finnenuu beekaa ammaan abbaan nasiyaa ziyaada guu dubbatu dhagee wallahi hedduu garaa nama nyaata akkamitti akka isaan biraa kaanii deemanis yoo kana goone gaa nuti hin beeknu maaree jaanii hedduu takka nama dhagahama beete saniifuu arraan tana nasiyaa du'e magaalaa san keessatti arraan tana nasiyaadha boruu sabni biraa attuma idaama arraan tana waan isii kana dubbannee yoo baasuu baanne waan kana dubbannee furmaata itti fiduu baanne namni biraati itti idaameetuma akkuma kanaatti torbaan takkaaf jasad forminaam hin jenne dubbiin adda dhaabbatti jechuudha. Saniifuu wanni kun waan laaftuu laalluu miti. Wallahi waan hin jiru wallaalabee taagizaan waa'ee isii kana dhaga'uu hedduu waan garaa nama nyaatu keessa. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa dura viidiyoo kana eegallu maal akka guruu turan waan asirra dubbachuun taane waan dira takkaa jira beete. Saniifuu waan odoo jalaa nafne namuu waan danda'uun abbaan folloora takka qabu dhibba takka qabu dhibba lama qabu gabbee viidiyoo dalagee fi odoo jalaa nafne jechuudha odoo waa dubbii torbaan takkaa waan taane hanga dubbiin tun furmaata harkattee isaan dachii isaan irra deebi'anii waan aaddii garaniif san hunda hanga galmaan ga'anii fi waan kana akka jaanafne hin jaa galatoomaan hanganumaan dubbachuu barbaada. Galatoomaa Hamza keenya faacaa yeroo takka sega buseeti namoota kol baasa ni dhodni as jala naa jirtaayyee Safwan ergadhu meegistak Achumaanu Hamza yoo carraa guutuu kana kaniti hayyee fudhadhu
Gabunee nuti jala taa'uu dandeenya nama yoo baas anytime sa'a feetetti nu gaddarbii Hamza. Rakkoon qabu ammaaf tatta'aanuu nama buusuni buuseetumaan deebisa rakkoon qabu. Safwaan ergadhume hayyee itti fufe. Laa bar jara keenya rakkoon arraan tana nu mudatte arra maatiin nasihaadhaa intala isaanii bifa saniin dhabuun waan tokko. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa biiroon kaantibaadhaa kan nama miliyoona cinaa yookaayis 600,000 ol magaalaa Dirree Dhawaatii fi kilaastara 4 qabalee 38 namni bulchu rabbii gaditti samii Dirree Dhawaatii fi dachii Dirree Dhawaadhaa kaantibaa magaalaa Dirree Dhawaa Khadiir Juhaari. Itti gaafatamummaa magaalaa sanii kan qabu. Arraan tana garuu maaliif manguddoodhaan maatii nasiyaa doorsisuun barbaachise? Maaliif? Manguddoo biyyaa warra hegeree biyyaa akaaholee keenya abbootii teenya warra kalee dhugaaf dhaabbatan warra kalee dhugaadhaaf falman dhugaadhaaf wareegaman san maaliif arraan tana bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadhaa haqa nasiyaa jallisuudhaaf manguddoo hundaa'u akkasitti dhuma isaanii dogongorsiisuu barbaadan? Yaadattanii miti gaafa hir'isee sanis manguddoon bar gabbaateeti bar nu abaartee bar abbootiin keenya akaakoleen keenya nu abaaranii bar bahar zulmaatitti permudaa tiraangilitti abaarsa moodernii garuugaa arra hafnee jirra alla magan abaarsa sanirraa maaliif dhugaa wajji waan dhaabbanneef rabbiin dahoo dhugaa nu godhe. Garuu bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadhaa agartee karaa amma inni jiru kanarraa doorsisuu afaan nama cuqqaaluu haqameessuu nama sodaachisuu kuni harta kallees isa hin geessu. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaadhaa waan kanarraa dhaabbachuu danda'uu qaba. Kuni ifaa fi ifatti laala aduu tanaa gaditti wanni hojjetamu gurra ilma namaa bira ni ga'a. Gurri keessan ala jira. Xiqqaatu jira nuti isinitti qaanfatu jira nuti. Maqaa Oromoo kootaa Oromootiin dantaa Oromoo eena jettanii achi gubbaratti baatanii dantaa Oromoo eeguu dhiisaatii lubbuu rabbiin hin tuqinaa yakka takkaan malee nam takka itti halaafinati hin qabu jee sani osoo ijji teessan agartuu aduu guyyaa sa'aa 6 osoo laaltanii agartanii magaalaa isin itti dhalattanii itti guddattanii rabbiin arra bakka kanaan isin gahe keessatti ni duutan isin bishaan qolxii fajjeessaa. Faayidaan qabdan hawaasa kanaaf dantaa Oromoo eeguutti hin jirtan dantaa keessan malee. Dhugaa san namni isin laalee isinitti haasa'uu danda'uu qaba beekaa. Jibbaadhaa miti kun wal sirreessuudha. Hegeree boruu dhaloota boruu sheeppi godhuudha sana. Saniif jecha keessattuu agartee namootaan haqa nasiyaadha akka bulchiinsatti baanaa beekaa. Bulchiinsi maaliif baajata baasee dhiiga nasiyaa haqa nasiyaa kana dhoysuudhaaf bulchiinsi maaliif baajata baasee sooshaal armii manguddoo mootummaa maaliif barbaachisaa maaliif haqni dhokeeffama maaliif arraan tana namni keenya yoo haqa san nuuf hin baasne alagaa gaafannaa warra gumaa gaafannaa deemnee saniifuu jecha ani kaayyoon kiyya tokkoo fi tokko qofa qabxiin afran maatii nasiyaadhaa olaantummaan seeraa fadhee osoo hin taane dirqitti kabajama. Khadiir Juhaar dirqitti kabaja olaantummaa seeraa fadhee osoo hin taane afaan mootummaatiin manguddummaa erguu osoo hin taane dubbiitan hararraa jallisuu osoo hin taane ifaa fi ifatti hawaasa guutuu gubbaratti gabbahee taatee san himee olaantummaa seeraa kabachiisee bifa saniin deemuu danda'u carraa biraan qabu warraan tan no choice hin jirtu carraan biraa amata afran dabre san kan hawaasa Dirree Dhawaa gubbaratti gadadoo hawaasa Dirree Dhawaa gubbaratti qoostanii dila san kagoota nigaa enough is enough. Dirqama qabna magaalaa teenyaaf haanee dhaabbachuu arraan tana dirqama qabna dhiiga nasiyaatiif haanee dhaabbachuu. Anybody namnummaan fadhe arraan tana dhiiga nasiyaa dura kan dhaabbatu yoo ta'e they are collateral damage. Nuti kan itti iyyataa jirru bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa caasaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa biiroolee isa jala jirtu baalamuluu silxaan kan ta'e kaantibaan Dirree Dhawaadhaa yakka guyyaa adii bar qaanyiidhaan nuti Oromoodhaaf an arraan tana biyya ambaa kana keessatti ilmoon namaa takka yoo waan takka sibiratti taate yoo hagam takka akka namni heera sodaatu ni beekta warri ambaa jirtan haati dubbadhaa maa teessan ustanii hay arra yoonii fi Oromummaan teenya dhiigaf
yoo takka nu goosisne maaltu takka nu goosisna himaami arra dhiigni obboleettii teenyaa takka yoo nu goosisne aruuzatu takka nu godha maaltu takka nu godha hay beekuu danda'uu qabna keessattuu dhalootni ammaan tanaa dhalootni qubeedhaa dhalootni tarsiimoo beeku dhalootni agartee addunyaa wajjin deemu jiru the dynamic society of Dirree Dhawaa beeka magaalaan Dirree Dhawaa dhalootnis arraan tana akka jirutti parsantiin 80 dargaggeessa beeka abdii boruuti maqaanuu wallahi dhugumatti arraan tana magaalaa Dirree Dhawaa dhaasan amata afran kana waan itti hojjetan takka takkatti risiita takka takkatti yeroo ni geessi hin dubbannu amma gadda gubbarra jirra dhiiga barbaadu jirra haqa barbaadu jirra ilmaan Oromoo haqa obboleettii teessanii haatii baafadhaa an kana qofan isiniin jaa olaantummaan seeraa kabajamuu qaba maatiin Nasiyaa Ziyaadii fi jiraattonni abdii boruu by the way mee xiqqoon isinima waa'ee abdii ganda abdii boruu kana gandi abdii boruu jechuun gaachana magaalaa Dirree Dhawaati beekaa gandee jechuun gaachana magaalaa Dirree Dhawaati beekaa gaachana magaalaa Dirree Dhawaa kana haatii utubadhaa jajjabeeffadhaa dhaabbadhaaf haqaaf borullee yoonii fi agartee taateen hamtuun dhufte gaachanni magaalaa Dirree Dhawaa ijoollee abdii boruuti waan hin beekuufin akkana isiniin jaa beekaa akkasiiti itti jabaadhaa isinitti illee dheeresseeti justice for Nasiyaa. Galatoomii Habiibii Kiyyaa carraa diinaa olii kannenu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa fayyaa? Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aboo eessa takka turte ati nurraa? Yaaboo dhiifamaanii arra guyyaan jimmata. Dura waywaadhu sin dhiifnu waywaadhu dura. Sirrumatti waywaadhaa ati jecha waattu. Arra guyyaan jimmata bakka biraa deemeetiin gartee taziyaa nama bira ture akkasitti laftillee addaan fagoodha. Karaan deemaa ture osoon karaa deemu jiruuti irree fuulillee si darbaa ture. Hoggaati jalqaba ol seensu jechuudha. Hoggaati bilbiltullee karaan deemaa ture. Ammumaan tanaan akkasitti mana ga'e. Sanii fi isinirraa dhibaa'e guyyaallee narragaa guyyaa baalamaa jabaadha ture. Kanaan dura sagantaan akkanaa jabduun guddoon hin qophoofne bifa kanaanii jechuun namuu kanumatti paarsonaalii irraa mari'achaa turre. Sanii fi hundi keessa. Diinaa ol kiyya dhiifama naa godhe gis takka. Dhiifama naa godha hundi keessanuu yeroo takka mee taaptaap naa godha. Yeroo takka taaptaap kooppiliinkii naa godha hundi keessanuu. Dhiifama guddaa isin gaafadha. Hundi keessanuu dhiifama naa godha. Warri asirraa isin gabbuuses hundi dhiifama naa godhaati. Dhaamsa kana Khadiir Jawaar biraan naa geessan. Obbo Khadiir Jawaarii fi Abbaa Gadaa Khadeen Gadda sababa Khadiir Jawaar nama abaaraa ture. Abbaa Gadaa Khadeen Gadda sababa Dirree Dhawaadhaa nama abaaraa ture. Abbaa Gadaa sababa Dirree Dhawaatiif namni obbo Khadiir Jawaarii waajeef obbo Khadiir Jawaar qeeqaniif Abbaa Gadaa Dirree Dhawaa keessa jiru sababa Khadiir Jawaar gabbee abaarsa ilma namaan abaarre nama abaare. Abbaan Gadaa kasilaa seeraan dubbii namaa furu ka ilma isaa gattaa'ee eebbisu ka ilma isaa gattaa'ee araaraan dubbii fitu. Abbaan Gadaa Khadeen Gadda akkasitti taa'ee dubbii hagas geessuun abaarsa hagas ga'uun dirree san keessa dhaabbatee akkasin nama abaaraa ture. Abbaan Gadaa san ar'aan tana lubbuu namaatiif ba'u jira. Lubbuu namaa tanaaf akkami gabbahee jecha tokko dubbachuu dadhabe. Abbaan Gadaa ka Dirree Dhawaa keessa jiru san akkamitti yeroo takka gabbahee yaa hawaasa kiyyana of kolchaa waan akkanaa dhufe jechuu dadhabe. Abbaan Gadaa san arra eessa jira gizee lubbuun namaa baatee hawaasni galgalaa ganama bifa kabajaatiin bifa siyaasaarraa fagaateen gabbahaatii kantiibaan keenya Khadiir Jawaarii fi Abbaan Gadaatii fi hawaasni achi keessa jirtan namoonni aangoo qabdan waan kana gabbaa furmaata itti nuu fidaa isiniin jaan gabbaatanii maaliif furmaanni dhufuu dhabe? Maaliif dubbii hunda siyaasaadhaaf fayyadamtan? Maaliif ija hundi waanuma laaltan ija siyaasaatiin laaltan? Abbaan Gadaa Khadeen Gaddaa san eessa jira? Viidiyoo tana fuudhaa biraan naagaa. Mee Abbaan Gadaa kasilaa taa'ee ilma isaa kawaa balleesse ana arraan tan aaree waan kanaaf lolu jiru kana mucaaqiyya akkas hin ta'in je'ee gabbaa'ee ija nagayaatiin
afaan araaraatiin dubbii fixuu danda'u ka afaan araaraatiin waan akkasii godhuu danda'u har'aan tana eessa jira har'aan tana abbaan gadaa ka lubbuun namaa baatee hawaasni galgalaa ganama itti waywaachaa jiru eessa jira har'aan tana maaliif callise abbaan gadaa gizeenii fi dubbiin namni nama jeese gizeenii fi wanni takka biyya galte abbaan gadaa gabbee hawaasa kiyya waan akkanaa kana niin fixaati akkanattiin fixa jeena of kolchaa jee abbaan gadaa waan kana maa fixuu dadhabe abbaan gadaa siyaasa fayyadamsiisanii moo abbaa gadaa kafaltii wayii kafalanii fi gibiratti wanni godhanii dhimma siyaasaatti itti fayyadaman abbaan gadaa seera uumaa hawaasaatii wajjin deemuu qaba malee dhimma siyaasaatii wajjin deemuu qaba abbaan gadaa akkamitti namni abbaan gadaa akkamiin waan kana gabbee furmaatatti kannuu dadhabe baatii meeqa namni lubbuu namaatii iyyuu jira akkamiin gabba'uu dadhabe abbaan gadaa akkamiin furmaata fiduu dadhabe akkamiin jecha araaraa tokko dubbachuu dadhabe abbaan gadaa Kadiir Dhawaa keessa jiru akkamitti abbaan gadaa waan kana furmaata fiduu dadhabe gaafii kana naa deebisaa Kadiir Jawaar kabajaan si gaafachuu jira hawaasni galgalaa ganama gabbee hawaasni suuraa ta'e piroofaayila kaatee jabaa keenya jabaadhu jee galgalaa ganama sagalee nagayaatiin si duuba dhaabbatu gaafa roorroo wayii si dhufte hawaasni magaalaa guutuun gabbee ati jidduu dhaabbattee hiriira bee sirraa waa mormatu nagayaan si gaafachuu jira mee ati har'a eessa jirta Kadiir Jawaar obbo Kadiir Jawaar kabajaan si gaafanna waan kana yeroo 10 ol irra deebi'ee hawaasni sitti iyyachaa jira taabtaan godhaa koppiliinki godhaa waan kana biraangaa viidiyoo tana Kadiir Jawaar eessa jira har'aan tana maaliif Kadiir Jawaar lubbuu namaa taduute dheengadda qaamaan bira jira dhiwwan miciyoo tana akkami furmaata fiduu dadhabe kabajaadhaan wal gaafachuu jirra kabajaadhaan galgalaa ganama waan kanarra dubbachuu jirra akkami Kadiir Jawaar waan kana dheeyse maaliif waan Kadiir Jawaar waan kanarraa callise maaliif keessaan namoota miidiyaa irra ta'anii waan kana nagaan gaafachuu jiranii wajjin wal qunnamtii godhee waan kana akka asuma jambal taatu godhuu maa barbaachisa nageenyi maa dursuu dhabe seerri mootummaa bareedaan sammaa kabajamuu dhabe miidiyaarraan mootummatti hin duulinaa jechuun jirtan miidiyaarraan Kadiir Jawaar kantiibaa biyyaa hin qeeqinaa jechuun jirtan abbaa gadaa hin qeeqinaa jechuun jirtan maaliif duba seerri isin wayi waattaniif san kabajamuu dhabe akkami seerri isin wayi waattan san kabajamuu dhabe qoy waan kanarratti nuti hawaasni gizee rakkoon irra geesse kabajaan nama gaafate miidiyaarra gabbaatanii yaa'ii nutti hin godhinaadha waan barbaadan seeraan nu gaafadhaa jettan baatii 3 ol waan kana yoo xiqqaate namni afaan nagayaatiin galgalaa ganama seeraan isin gaafachaa jira mee seerri nuti qoftiin isin gaafachaa ollufsan isin maaliif hojiirra oolchuu dhabdan abbaa gadaa taate akkamitti gadaa kee nagayaan geggeessuun hafe maaliif seera kana fayyadamuu maaliif waa hunda fuutanii dhimma siyaasaa galchitan irra deebi'een isin gaafadhaa mee abbaan gadaa Kadireefuu Dirree Dhawaa keessa dhaabbatee Baarussalaamitti moo maalitti nama kantiibaa keenya tuqe haa galchuu jedhu san eessa jira har'a ishi lubbuun ati dheengadda Kadiir Jawaar kana Kadiir Jawaar maqaa isaatii fi gabbaatee nama abaarte har'aan tana lubbuu namaatiif akkami jechi nagayaa tokko sirraa dhabame abbaa gadaa kabajaan si gaafanna abbaa keenya kabajamaa keenya ammallee sintuu hin nuti kabajaan si gaafanna akkamitti maqaa Kadiir Jawaariif gabbaatee ilma kee abaarte guyyaa dheengadda maqaa Kadiir Jawaar jecha kabajamtii Kadiir Jawaar eeguuf jecha gabbaatee atiin kun abbaan gadaa magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiru ilma kee Kadirree tanarra jiru kaboru yoo guddate bakka Kadiir Jawaar san caaluu danda'u kayoo ammaan tana sadarkaa Kadiir Jawaar san ga'uu danda'u gabbaatee abaarsa hagas ga'uun abaarte abbaan gadaatiin baan mee duuba atiin kun har'a eessa jirta akkamitti lubbuun namaatii fi maqaan namaa si biratti garaagarummaa guddaa kana qabaate abbaa gadaa siyaasa si fayyadamanii waan kana naa deebisi yeroo gabaabduu keessatti viidiyootti yasi geessi tolcheetiin beeka galgalaa ganama namni hawaasni asirra taa'ee sitti jira abbaa gadaa kabajaan si gaafanna miira aarii osoo hin taane miira sagalee ol fuudhuutiin hin dubbadhe waan kana siyaasaadhaan wajjin maa wal qabsiiftan lubbuu namaatii fi maqaan namaa akkamitti garaagarummaa sibira qabaate ishi abbaan gadaa kadheen gaddaa waa hundaaf nu gabbee nu abaaree nu gorfachuu danda'u jennu san arrallee nu dhufu qaba kabajaadhaan nuti kabajaa fayyadamu jirra hawaasa keenya abbaa nama aboo kabajaan bara seerri nuuf haa kabajamu
seerri waa hunda gubbatti seerri mataa waa hundaa gubbatti kajachaa jirru san meere ishi miidiyaa irratti mootummaan qeeqina